Artisttii! Yaa tu maal asii goote? Maallaqaa irraa nyaatee sirba si barsiisan an jedhee. Artistoonni ta'een maqaa artistiin dubartii ari'u irra maqaa artistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalannu. Yoo feete gootu yoo feete deemii haadharra ani si barbaadu. Abishoo qabaalaat seexana qabaalaat akkama gombeen maal ta'e si fayyaan qabuun. Ay, na hordoftaa? Sirriitti malee yeroo baay'ee sirboota fi hedduun dhaggeeffadha. Baay'ee galatoomi. Rakkoon qabu garuu na dhiyaachuu hin dandeessu. Dhugaa baay'ee galatoomi. Ani illee hawwan kiyya fuulduratti artistii ta'uu barbaada. Rakkoon qabu kaardii kiyya inni siif kennaa abshiir. Si day si ba bigat jalana day be day ada itu do abjun ni dugoma yo abjun ni dugoma Nedu goma yero lo abdu nedu goma yero abdu nedu goma lo nedu goma mana amame hanga sani dadai waan nyaaddu si fideeti buqatteeti Ayyaantu asiime yeroon dhufee mana isin dhabin mana keessa si arguun qabaa siin je dubbii xumuraati qaatu. Haa gaarii gaa'ee waggaan dhufe akkaan mana isin dhabne yaa. Man dhikiisuun cuntu. Ana nakam. Egaa. Maaltu ta'u? Dansa. Nagaa qabdaa. Alhamdulillah. Akkamii dalagaan? Haa dalagaa jiraannuuf dalagaan dadhabbii malee faayidaan qabdu sa'aatii artistii taatee waan takka takka ammaa nullee gargaartee mataa keetillee gargaaru jaalate. Nullee ifillee jijjiirtee nullee jijjiirtu jaalate. Akkam jechuun? Ati artistii beekamaa cimaa taatee kan sin geenye kan sirba namaa sirbullee narra karaa guddinaa deemu jira jaalate. Isaa gad danda'uun dalagumatti jira. Kana caala mee maal godha? Maayikuma qabattee iyyuu qofaan bar kaameeraa qabadhee ammas meeqaan deemaa jira. Artistoonni irraa itti hojjetan nu hojjechuu qabu. Amillee atiin mataa keetillee guddistee nallee guddistee beekii yaadamu. Kan takkatti yoo akkasitti hojjettu taate. Karaa kamiin deeminaan jetta? Mee karaa nu mul'isi karaa kamtu jira? Aboo karaa wayii dhabamu yoo atummaan kan hojjettu taate. Dubaroota xixiqqaa jira laala qabeenya qabu. Maallaqa qaban isaan masa hir'isita. Kofalchiistee isaan waliinis akka badii keetii baatee wayillee nurraa fuuta. Karaa guddinaa deemtee hoggoo Awurooppaa warra ala jiru warra Awurooppaa jiru warra Ameerikaa jiru san wajjiinis hiriiroo kajabeessitee doolaara irraa gurmuun facaastu bilisa kiyya maal nama haasawite. Arra qabdu kana artistii kana arra yoo ittiin fayyadamne yoom itti fayyadamtu bilisa kiyya. Mee nuti illee si wajji itti haa fayyadamne sinillee kanneen qartaan humna dhibee jira mataa kiyya. Dhugatti isin jaala. Kanarraa karaa guddinaa deemuun anaa fi anaa karaa basii kaayaa atummaa yoo kana jala deemtu taate. Dan tu mati ya kapan dulu.
Warri amma artistii singeessi bira dhufee akkanatti waan badii gadi hojjetanii deemanitti fa'aa kan fattee waliin si bira waan kana fudhatu warra uumaan qabna kana fudhaa dhiisee na singee karaa guddina warra Amerikaa keessa jiru kana waliin yeroo waliin singaa beekan arraba kanatti illee fayyadamu dubartoota lafa arabaa jiraattu tan hunda maqaa keessanii isin sirba hojjetu taate wallahi sirba ganna kan alla qalaan qasuudii kan riyaala kan sugarroobsan kana fayyadanii maayikuma qofatti fayyadanii nati bilbilaanis arraba keenya awwa kan sagalee ta'e bareedduu san qalamitti godhaanaa sinjee hin sodaatin watakallee sakamtii xiqqoo takkaaf maqaa isii gaafadhuuti sirbiifne yoo ati riyaalli bakka ati teessu si dhufu baate ani abdii miti. Dhugaa jette yaada dansaadha ammaan kanatti eegalaami. Yaadaan ammasii lafaa kaya kanatti yoo fayyadamtu taate yeroo muraasa yookaan yeroo gabaabaa keessatti dunyaa kana waliin geessa. Dubaay irraa si'ama, Suudii irraa si'ama, Qatar irraa si'ama, akkasitti Kanadaa irraa, Ameerikaa irraa, Awustiraaliyaa irraa akkana alama kana gubbaarraa fiinaansiin jeeboo harka wal qabannee guddadhu nu guddisii jaalati. Galatoom na eegi yeroo muraasa booda sitti mul'isa. Namni maayikii qabatee qofa kan jijjiiramee guddatee hin jiru tokkollee jaalati. Maqaa jira. Karaa maqanii san baruun dirqama keetii siin jaa. Abshir. Jabaadhu waan bareeda artistii keenya kana gaawaan cimaadha akkan siimetti kanaafuu laal sagalee isaanii akkite gaawaan siimuu qabu akkasuma akkasiiniti yoo huma inni siin jedhe haa okoyettuun taate atis laal samiitan okoruu teesse beekamtee siin jedhe namni hin beekne hin jiru alarraa biyya Awurooppaarraa Ameerikaarraa lafa arabaa tan guutuu ni beekan hoggayyuu jechaa jedhanii yaa soorii nuu hoottu kuma takka nee soorii nu bira hoottu isaan dadhabee akka dhaqu malee atillee nu wajji baraartanaan xiqqoo booda xiyyaara waa kortee takkaa eegalee. Allah irra baateetii siin jedhan magaalaarra biyya Awurooppaa tana cufa dheeyitee naannoottee wajjin lafa arabaa tana cufa Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa achirraa ammas akkasitti as deebitanii Khaliija kana keessa laal bakka bakkatti manatti dhaqu teessan. Kanaafuu itti fayyadamee ansii hime sin dabrin ammoo qabeenyi abbaa keetii san gonkumaa si fayyadu tana beekuu qabda itti sin beekamtu ka itti beekamu teessu waan kana ta'eef abbaa keetii irraa isin maallaqa fuudhu maqaa keetiin akka sirba si godhu amma coon takka Kanadaarraa na bilbiltee sirba naa goosi jettee asirra na qabdee jirti. Anaatu waliin qunnamsiisin. Ani fokkattu taate isiin san xiqqoo nama lafa bulee nama guddoodha ati ganaa ijoollee yoo amma itti himallee si filata. Akkasii filatu abdiin qaba. Haa ta'u ammoo atiin tullaal maallaqa wayyaa fideetii itti fayyadamii maqaa keetiin sirba kilippii guutuus yaa godhu lubbuu teetillee laal. Tasaa godhe abshirtii sodaatiin waa takkallee akka guddattu yoo ka barbaaddu taate. Ammoo asuma keessaan jiraadha jennaanis gaa mirga keeti. Asu turan dhaabbadhu. Oguma inni siin jees hin jidin. Laal ani kaameramaan isaati. Waan inni dalagu hunda ka idiitii godhufan. Akka ajaa'ibaatti si godha sunu sirbaa kan maqaa keetiin baasu. Akka addunyaan guutuun irra walii galtu si godha. Guddina kee harka isaatii fi arraba isaa keessa jedhu dhugaan siima. Jabaadhu laal. Baradhu waan inni si barsiises takka takkatti sammuu galchee. Lattuu intala xiqqoo siin harkaa. Waan inni si barsiise laal. As keessa kooppii kaasiin siin jedhe. Oopiraayitiin nan godhin kooppii cimtuu godhu. Maaliif jabaadhu anillee nama hojiin qabaa waraabbii takkaan qabaa nama kakaasuu deemaa waan kana teefuu inshaallah walitti deebina hayya. Naa jabaadhu boontuti. Kan barachi jirtani maallaqa ittisanis silaane fudhachuun fedhu garuu haa ta'uuti mee istiidiyoo fi waan tokko waan ittiin guutuuf abshir mee fide haa ta'u garuu maallaqa ni qaba jettee kuma 200 eessaa fuudhesa maallaqa
Abbaa kee naa kennee waan takka takkatti bitadhu naan jedhe. Isa san walitti kuufattee jechuudha. Yaa salaam. Ati cimtu dhugumaatti cimtu. Mucayyoo leengaa dawlaa dura wal agarre suni as galtiisa. As hin galtu yeroo baay'ee as dhufte hiriyoota isaaniitu as jira. Mana kiyya beellamnaan dhufuu didde. Asitti immoo dhufa naan jette maaliif isa? Waan hiriyoonni si naannoo kana jiraniif. Artistii tokko beellama qabattee ni hafti jettee yaadda? Amma caccabaa dhufti eegi. Eenyu seenaa? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtan? Naga. Akkam? Fayyaa? Nagmeertu? Jirra galata rabbi. Taa'e. Gattaa isii eegu jirra. Fayyaa kaas nirra? Taa'e. Ifuma kaas beeksisanitti rakkina karaatti xiqqoosaa. Rakkoo qabu rakkinni geejjibaa iddoo tokko ni mudata. Baay'ee dhiifama eeganaaf goote jechuudha. Amma absheer. Baay'ee na eeganii garuu? Waa addanuu miti waa xiqqoo miti. Amma rakkoon qabu. Waan naan jette isa seeraan naa xumurtaami? Misiinqootti galchinee kiliippii dansaa bara. Ani dhugaa fuulduratti hawwiin kiyya artistii ta'uun barbaada. Hawwumaa kiyyarraa eegalee hanga ammaatti artistii ta'uun barbaada. Sirba keetirree hedduun laala. Sirbi keetirree hedduu natti tola. Baay'ee galatama. Uumaa galata waa takka barbaachisu. Habib! Sagaleen kiyyallee isinitti nagamu. Qoy dhiifama wajjin atis innis ani isin mul'ataa jira? In mul'ata akka gaariitti mul'ata. Hojii wayii daraguu yaana. Mee xiqqoo jedhi kilippii wayii waliin mari'atu jira hojii jirra. Tola achi ta'a qoy. Mee sirboota kee keessaa kamtu? Sirboota kee keessaa keessatti yeroo biyya eebbaa weelliste san isa san hedduu natti tola. Kiyya sun ammayyaawaa miti yeroo sanitti. Isa kee kana immoo ammayyeessinee haala gaariidhaan haala dansaan akka ajaa'ibaa kanatti dalee. Mee waan siin jedhe sanii wayi fiddee dhufte? Sii fidee kan jira. Kun baay'ee miti dhibbuma shani. Kanaaf immoo yeroo biraa siif fidatummaan sirriitti naa dalatu. Tuni doolaara 500 naan jette? Kanaaf booda siif fida. Abshir hayyee homaa rakkoon qabu. Abshir. Atummaan sirriitti naa dalatu. Akka dansatti. Yoo beete kootu yoo beete deemii haa dhalu. Ani si barbaadu. Beete habiibu manaani. Akkaan si godhoo. Har'aata yoo beete na laali yoo beete habiibu manaani. Beete habiibu manaani. Abishoo qabaalaat. Jinnii iddoo hunduu. Seexana qabaalaat. Akkamaa gombeenu. Maal ta'e fayyaan qabuun? Habiibu malaali waan an muuziqaa godhee dachee garagalchu kana laali. Turu laali habiibu malaali. Yoo fete kootu ijeen habiibu malaali. Sirbi namaa allaattii qilleensa irraa buusa jennaan kiyya ijoollee algaa irraa buuse. Kalaas dhiisee jira. Kalaas. Artisttii ta'uu dhiisee jira. Kasaayibban kiyya amma akkana na dheessanii booda televizyiinaan yoo arganu uummanni tokko qe'eetti naaf dhiisee jira artistii ta'uu dhiisee jira ture. Utta isiin jedhe duraanuu. Dura eenyu utta isiin jedhe. Cinta maallaqa guddaa buustoota kana akka taaniyyuu haloo jedhee irratti hin cufu ni sirbaaf iyyuu. Esuma yaada yeroo maraa kophaa kootaa osuma yaada yeroo maraa akkanii sitti madda hawwii yaada garaa natti dhiyaate maal fagaatte nagaa namudaa wayii qabdamoo qaama koorraa namudaa wayii qabamoo qaama koorraa. Kana malee kuno ansiif hirriba dhabu jiraa siin jedhe. Abshir tiruuko abshir bariyaa giiftiitti jedha. Akkasiif
artii jaaladhutti homa tokko addunyaa tanarraan jaaladhu bar. Mee wallaahi jedhe akkana kunu akkana. Ati bar onnee kiyya keessatti mana ijaartee bar. Eka akkas malee naaf jiraadhu. Istiidiyoo keessa jira dhiifama. Yeroo binaa badhinnaan waliin haasofna dhiifama wajjin indagatiin kaayyee. Silaayima waan barbaachisaa ta'u maal goona? Ani beekaa uumaa kiyyatti beektaa uumaa kiyyatti natti ulfaata yeroo hunda sikin qullee natti ulfaata. Odoo danda'e silaa ofii waa hunda godhaa ture maal goona akkatti jirru atis ni beektaani. Sirbicha amma sii sirbe kana gabayaarra oolchinaan biileenara taanaa siin jedhe abbaa konkolaataa abbaa imaara. Abbaa laal gamoo meeqaa taana maqaa kee malee jiraatu kuni naa akka makiinaa fitna kanatti waan biraas guddoo fiduu qabna. Tuni taa maallaqa buuste sani istiidiyoo jira hojii irra jira istiidiyoo jira. Halo ay bontuti abarra istiidiyoo jira sooriin wayii hojjechuu jira. Xiqqoo ture obboleettii xiqqoo booda inni siif bilbila maaliif amma waan hojii irra jiruuf dhugaa keetii naa gala. Sirbii keessan illee barga amma afaan akka ta'e xumuramu jira karaa xumurarra jira. Kanaafuu xiqqoo sabbarii gaa hanga guddaa hoo sabbarte abshir naa gala okkee umaa rakkoon qabu ayyee wanti galatoome. Tuni eega maallaqa buuste maal godhuu bilbilti? Soorii akkana hin jiin bilbiluma kanarraa ammas kabiraa akka buustu bara. Ani amma yaada kiyyaan akkana fakkaatutti maallaqa biraa dabalsiisuu dandeenya. Maaliif annama akkana bilbila zaati 24 bilbiluu kana niin fadha maaliif hookeetu taate ni dabalsiisna maallaqa. Maal jettaan eegaan cinaan siigee narratti dhaabbate waan istiidiyoo waan barbaadaniif akka duraanis kanatti 10,000 miti 5,000 nu argitu. Artisttii keenya Aadan akkam dhagaa akkam dhageessa artistiin baay'ee natti tola sirboonni isaa haala inni ittiin taphatu hundi isaatu ba'a. Silaa sirbi isaa okkeedha. Garuu maal goota maallaqa dubartootaa fixanii maqaa artistummaati. Arreetti maal goota istiitti goota karaa rabbiin itti ganna geettaa aduudhaan yaa nyaatani. Nyaanni akkanaani artistiin dhugaan artistii artii ofii guddisuuf tuunniin immoo takkitti masaba takkitti gadhiisanii dubartoota galaafatuuf. Ini problema. Mucayyoo eegaa jiru bilbila. Dhuftee? Ulaa dura eegaa jiraattu seen. Seen eegaa keessan jira. Artisttii! As jirtai? Akkana sirra Baga Rabbiin gama keenya. mucattiin si bira dhufte artistii arginaan baafatti si dagatte iyyuu arguu deema. Jabaate mucayyoon nuuna gareen fakkaate mee waan isiin taatu wajjin laalla. Gaati yaadu xiqquma naffartuu qaanyiin beektooti maallaqa kiyyannarraa nyaattee telefoona kee hin cufattu. waan kun namootni jira yeroo biraa si bilbila an sirratti hin cufne shaana fixee telefoon yeroo biraa si bilbila amma ka'e namootni jira yeroo biraa si bilbila urga nama si bilbila namootni jira Ani homaa sirraa barbaadu maallaqa kiyya malee. si bilbilaan ayyaantu maala sii goote. Maallaqa narraa nyaatee sirba si barsiisan aan jedhee. Hayi akkam godhe sirraa nyaate. Sirba si sirba hidhee narraa nyaate. Kuni obboleessa isiitiin nu dubbisamanii isa. Jarattiitti wal lola jirti. Itti makamneetiin araarsuu qabna. Sorry osoo beektuu obboleettii irraa akka inni waa nyaate. wayin kophaa nyaadde wajjumaan nyaanne
Obboleettiitti irraa mootummaa obboleettiitti irraa kan fuutuu quba qaba. Barta anaaf atu wajji nyaachaa turre sunis obboleetti banamaati. Si waliin deemnu? Biifama garuu isin jidduu keenya seenu sagalee walitti ol fuffuutanii namoonni fakkaatan. Hoo saabaqiyyaa barmaatii tuunne keessaan seenee na keessaan ol bee. Kun doongora saayiba keessi qofa sun ta'in nus waa hedduu dhagaa turre waan isin irratti tolootan illee beeknee jirra. Kanaafuu isa qofa osoo hin ta'in saayiba kan kee kana artistoonni tokko tokko maqaa artistummaatiin karaa kanaan deeman badii jara hundaati. Waan kana osoo irratti wanni jedhame bareeda. Akkuma maatii kan keesseen sanittis maatii na biraatillee seenuu danda'a. Maatii isaatillee akkuma sanitti namoonni akka isaa isa seenuu danda'an. Atis jechuudha obboleessa kiyyaa obboleettii teetirra geenyaniin keessi kee kun quuqama argate malee yeroo dur jechuu wajjin balleessita waan garaagaraa raawwatan san homaa isinitti hin fakkaanne ture jechuudha. Kanaaf kan hiriyyaan kee kun yeroo dheeraa wajjin turtan jechuudha. Har'a obboleettii teetanarra geenyaniin quuqamni obboleettii teetiin sitti dhagame. Yoggaa duraa wajjin inni akkasitti raawwatu badii raawwatu san maaliif quuqamni sitti dhagame? Kaadha si hojjisiiseetiin keessa kee kana madaa uume kuni gaaf duraa obboleewwanuma ta'eeti barsuunis dur kana dura miidhaan irra gahaa ture suni. Amma hangamta akka maatii kan keessa seenan hagam sitti dhagame. Atis osoo taate haala kanaan namni karaa ati beene maatii keessa yoo jiraate maal sitti dhagame? Akkas bareeda kanumaa beektaniif duuba deemuun keessa waan guddaadha. Artiistotteen nullee akka isin jaalannutti maqaa artistiin dubartii ari'urra maqaa artistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalannu.